achi booda hawaasni Oromoodha. Qabsoon Oromoo fiicharaa fi amma akkaataatti jirtu kanatti sabaa fi sablammii Oromiyaa keessa jirtuuf maali wanni isin godhuu qabdu? Qabsoosii tanarratti dhaamsii isin dhaamuu qabdu maali? Wanni dhaamsii Oromoon qabsaa'onni Oromoodha wanni godhuu qaban maali? Daal qabsaa'onni Oromoodha sabaa fi sablammii akkuma Oromoo cinqattee jirtu sana maal qabdiif? Paakeejni Oromoon fiichara sabaa fi sablammii qabu osoonii fi gaafa bilisoomin ta'in ammarraa akkam jetti dhaamuu qabaa? Tan lamadaati. Tan sadeessaa hayyoonni keenya walii raabsaa sheer godhaa waliif. Hayyoonni keenya garaagarummaan hayyoota keenya jidduu jirtu akkam jettee wali dhufuu qabdi. Keessaafuu yoonii fi namoonni dhiirti teenya hayyootan keenya gama dhiiraatiin yooni filaaffatan gama dhalaatiin gama shamarraniitiin hayyootan qabna kan shamarranii hayyootan keenya kan shamarranii hoo akkami jiranii akkami yoo hayyoonni keenya kan gama dhiiraatiin laaffate shamarran keenya hoo maal keessa jiranii tan jettu? Keessaafuu maaliif isaanoo mataa walii qabachuu dhabanii sadeen kanarra haasawina? Hayyoota keenya kan shamarraniitii fi kan dhiiraa yoo kan dhiiraa kan laaffatu taate kan shamarranii hoo maali jiran? Takka tan lamadaa akkuma reefu isin himetti hawaasni Oromoodhaa yookaan immoo hawaasni Oromoon ta'in fi hawaasni Oromoo qabsaa'ota Oromootiin wajji maal hawaasa sabaa fi sablammii kan Oromoon ta'iniif qaban? Kan duraa immoo maaliin jee kan duraa baliyyan kiyya kan duraa alayhi salaatu wassalaam Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi bismillahi alhamdulillahi assalatu wassalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam jaalatama addunyaadha jaalatama rabbi rasuula keenya nama akka malee jechaan darbate sun nama ani Oromoodha jechaa rasuula keenya alayhi salaat jechaan darbate sun akkamitti Oromoon yookaan islaamni duniyaa tanarra jiru akkamitti jala jira? Maali haalli isaanii? Maal godhu jiran ammoo isaan miidiyaarraa maal godhu jiranii xiqquma kanarraa haasofneeti kara kaanii dabarraa jechuudha. Dhugaadha obboleeyyan kiyya dhugaa رسول خينا عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك عليه رسول خينا ورين جتان دربتن أما اللي قد انتين قروا نورز لال وننين دامس إلمان أورموتي في مسلم أورموتي في كريستان أورموتي في واقفتا أورموتي دام أكسمتي إسلام دنيا تنراتي دام أورموكم جبتين السورة واقفتا في كريستانا في إسلام akkasumatti islaamni addunyaa tanarraa wanni ummata kana akkaataatti fudhatan akkata biraati akki arra North America keessa jiru dhageeffadha. North America keessa jiru namni freedom of speech jedhanii waan feete dubbachuu dandeessa. Garuu waa'ee amantii keessatti namoota addunyaa tanarraa amantii addunyaa tanarraa guddootan nama amantii tanaaf abbaa nama isa malee amantiin tun nama isa malee amantiin tun hin taane rabbii gaditti alayhi salaatu wassalaam rasuula malee yoo rasuula jette malee atis muslimummaan guuttu nama san nama tuqe akkaataatti heeratti firaa dhoorkanii jiraachuu mirga dubbachuu jira jedhanii North America keessatti arraan tana waan biraatiin deeman jechuu wanta kana namootan tokko irraayin akka gorsaatti akka dhaamsaatti furadhee asirra ba'uuf gabbee dubbadha waa'ee isaanii waa'ee alayhi salaatu wassalaam rasuula keenya jechaan darbatan ummata rasuula keenya jechaan darbate kanarraa information takka waan isaan harka lafa jalaatiin godhan yookaan dhaamsi nu gahee jira jechuudha. Dhaamsi kun maali? Dhugaa freedom of speech jira jechuudhaan waan feete lallaaqachuu ni dandeessa. Ammoo waan akkanaa laaqachuu ni dandeessu. Wanni isaan godhan amma maali?
ummata Oromootii fi amantii waliin fixuudhaaf nuti mirgan qabnu waan feene dubbachuu jechuudhaan gara biraa dubbachaa jiran jiru. Bikka biraatti appilikeeshina galfachaa jiran. Waan islaamni yookaan immoo Oromoon teessuuf, Oromoon kiristaanaa tan waaqeffataa, tan islaamaa teessuuf, difeensiif godhuuf waan adda addaa bikka adda addaa dhaqanii appilikeeshina addaa galfachaa jiran jechuudha. Warra alayhi salaat rasuula keenya dura dhaabbatu fuula barbaadaa jiranii jechuudha. Kana warreen waan kanatti qophaa'aa jiru. Warreen waan kana isaan irratti gartee looyerri yookaan immoo warreen isaan jala deemaa jiru. Looyerri Oromootis akka barruudhaati. Barruun isaan kana mana heera bikka heeraa fi seerri Ameerikaa jiru dhaabuudhaaf itti hojjechaa jiran. Kanarratti isaan wanni godhaa jiran baale. Kanarratti wanni isaan godhaa jiran difeensiif godhuudhaaf warra amantii islaamaa hin barbaanne qushaacheessu warreen gartee isaan deeggaru gara biraatiin barbaadaa jiran. Kanarratti hawaasni Oromoo muslimni addunyaa tanarraa beekuu qabanii jechuudha. Keessaafuu Oromoon islaamaa tan kiristaanaa tan waaqeffataa beekuun dirqamaa jechuudha. Maaliif ogguu ati waa balleessanii gara biraatiin waa godhuu deeman namootan kiristaana ta'uu kan kiristaana amantii biraa qabu kan amantii islaamaa jibbu sanirratti hirkatanii waan isaan fuula barbaadaa jiranii jechuudha. Akka ummanni kun gartee garmaleedhaan isaan kana xixaa jiru badii takkaan malee isaan xixaa jiru waan dubbanneef waan gartee rasuula akkana jennee waan jiru dubbanneef jarri kun tanaaf naa deeman jaanii waan isaan oofan kana beekanii akka diinaaf beekanii kana irraa qophaa'uun barbaachisaadha jechuudha. Kana informationa warreen informationa kanaan akka nitan isin sadeenu galatooma namoota biraattis kannaa waan isaanitti jiran informationa kana bikka irraa fuutan akkaataatti quutan gabaasa akkuma namtanitti itti qophaa'uun barbaachisaa jechuudha. Maaliif dubbii isaanii deemtu heeraaf dhiyaachuu kasasamuu kana dinnaay godhuuf kara biraattiin tattaafachuu jiranii jechuudha. Kun isaan akka isaan hin baafne kanumaan beekuun barbaachisaa. Egaa Oromoo gara biraatti gara kanumarratti irraa bu'aa alayhi salaatu wassalaam rasuula keenya namni garmalee dhagaan darbate warreen isaan duraatis hin baane kara rabbiittis rabbiin danda'a beekaa fatanaaf dhiisa malee karkarru jijjiiruu danda'a. Guyyaa tokkotti dachii bikka isaan ta'an san dachii torban dachii isaan naquu danda'a. Dachii san rabbiin dhugatti fatanaaf nu fattanuuf addunyaan fattanuuf Oromoon fattanuuf nuu kanaan fattanuufi malee rabbiin nama rasuula maqaan kaaniin darbatee nama rasuula jachaan darbatee nama rasuula gabbee akka waan heeraa fi seeraa alaa hojjete rabbiin irratti dalaguu ni danda'a jechuudha. Rabbiin waan fedhe godhuu danda'a. Dhagaa jijjiiruu danda'a nama san. Karkarru jijjiiruu danda'a. Fatanaadhaaf dhiisee tanammoo nuti fatanaaf dhiise jennee jalaafuun hin qabnu irratti hojjannaa tanaafuu akkasumatti irratti hojjechaa jiranii jechuudha. Beekaa Oromoo warreen biyya keessaa bikka biraatti akkanumatti luxluux jettanii maarra jettanii waan maal godhu jiranii jettanii akkanumatti osoo information hin qabne yookaan immoo obsa dhabdanii waada darbattan jecha darbattan waa'ee ummata gartee rasuula rabbi beekaa irratti hin jarjarina. Isin janna hin jarjarina waa hundaafuu dhaamsa keenya kana ummanni kun hin teenye ummanni rasuula jachaan darbate kun hin teenye malee miidiyaa rabbaanii warreen sababa godhatanii maqaa namaatii fi kana kanaan gad hin teenye akka gattaan gaafa heeraaf dhiyaatan akki gaafni isaan gattaan gaafa heeraa dhiyaatan gaafa waan kanarratti murtii fudhatanii jechuudha. Sanuu arraan tana ta duriin gargari
kuni amantii islaamaa bichaa osoo hin ta'in ummata keenya ummata oromoo ummata haqasaa barbaaddatus burjaajeessuudha jechuudha kana keessatti kana jennaa ka ummata wasaka kana irraa buune asumatti irraa buuna kanatti aansinee gaa ijoo dubbii teenya mata dureen dubbii teenyaa tan lamada tan hawaasni oromootii fi hawaasni oromoon ta'in oromoon hawaasa biraa fi maxxansuu qabdi yeroo hawaasa biraa qabsoon teenya hawaasa biraatiif harki bana qabsoon teenya hawaasa biraatiif kulaan bana guunjee qabsoon teenya qabsoo hijaa kafaluu qabsoon teenya qabsoo oromoo malee saba biraa jibbuutii miti kana ifatti agartan waraanni keenya akkaataatti saba biraatii fi akkaataatti diina ummata gartee maqaa oromootiin bobbee yookaan immoo ummata maqaa oromoo kana jibbu ummata sirna Minilik dhaadheessu ummata oromoon aadaan baduu qabdi oromummaan baduu qabdi sabboonummaan baduu qabdi andiit Itoophiyaa malee juu kana mataa isaaniitiin hangafi warreen dhaloota isaanirraa ta'an warreen akkana juu malee hawaasa isaanirraa dhalatan tokkollee qabsoon teenya tuqaan jirtu tajaajilaa jirti nuti warra sirna dabre dhaadheessuu fi warra sirna dabre nurra deebisuu deemu malee nuti hawaasa miskiinaa waan jennu qabnu qabsoon teenya akkas jetti qabsoon teenya duriis akkas ni fajaajeessan malee warreen qabsoo teenya fajaajeessu warreen qabsoo teenya diinaa hojii deemaa qabsoo teenya laamsheessu warreen qabsoo teenya kara sabaa fi sablammii akka ummanni oromoodhaa warri qabsoo godhatu kokkoo godhan akka nuti isaan kan miinu fakkeessan arra horii qabamanii biyya galan gingilchaan galchite isaan biyyatti kanaan hawaasa oromoon ta'in kan obbariyyan keenya kan uumaa aadam irraa dhufne garuu bikka gartee miraaza dachii biraada dachii bikkatti qubsumaatu nu adda malee nuti uumaa aadami amantinaa addaa taanu qubsumaan addaa taanu warreen isin qubsumaan nu keessa jirtan qabsoon oromoodhaa isin nyaattu warri isin nyaatu warri duraanis isin sodaachisaa ture warra biyya galee arra kunoo mootummaa jala deemu jechuudha oromoo keessaas taanaan warra oromoo fuu nyaatu warri oromoo nyaatu isinis ni nyaataa jechuudha gingilchaan akkasitti qabsoo oromoo adda baafte tanaafu hawaasa oromoon ta'in kan oromoo wajji jiraatu kan oromoo irraa fuudhee oromoo kanne kan oromoo wajji jiraatu fuula durallee oromoo wajji jiraatu qabsoon oromoo ummata oromoo daran yookaan immoo ummata oromootiin walqixa isin tajaajilti kana qabsoon oromoodhaa tan gootawwan keenya kan duniyaa tanarraa kute kana nu barsiifte jechuudha ammallee goonni keenya kan qabsoo godhaa jiru daggala keessa kan ifatti as deemaa jiru wanni inni dhaamaa jirus kana jechuudha hawaasa oromoon ta'in warreen oromoo nyaatu isinis nyaataa beekaa ani oromoodha jechaa saba isaa namni nyaatu isinis nyaataa beekaa warreen isinis nyaatu isinis sodaachisaa ture isinis akka malee godhaa ture warra qabsoo oromoo keessa taa'ee ilmaan oromootu burjaajeessee jechuudha warreen qabsoo keessa taa'ee isinis akka isin hawaasni keessan ilmaan oromoo kana jibbu warri godhaa ture an akka nama tokkotti waan takkaan seenaadhaaf isin himaa jechuudha qabsoo oromoo keessatti seenaafin isin hima dhalootaan itti dhaladhe naannawaan itti dhaladhe keessatti akka ragaatti waan isin beekne waan qabsaa'onni yeroo san jiru beekan waan namoonni naannawaan an itti dhalatu beekan namoonni naannawaan an itti dhalate warreen naannoo tokko dhalanne warreen qabsoon gobeelletti turte tan naannoo haramaa waan tana fakkiidhaaf ragaa isinii fidaa jechuudha warreen qabsoo oromoo keessatti ummata oromoo sabaa fi sablammiin qabsoo oromoo ida'amna jettee gaafa dargii ihappaan gaafa dargiin ilmaan amaaraatiif ilmaan adareetiif ilmaan guraageetiif ilmaan kana hunda lubbuu bikkaan dhaban fakkiidhaaf tun ragaadhaa qabadhaaf bariyyankii gaafa dargiin ihappaa halkanii guyyaa barbaadu gaafa oromoo naxaa uccii gimbaar jee barbaadu gaafa idiyuu gaafa
sabaa fi sablammii dhaabbotii poolitikaadhaa hunda gaafa dargiin akkasitti barbaadureessanuudhaaf yookaan immoo dargaggeessa guuru ganda keessaa namni bikki isaan itti baqatan daggala qabsoo Oromoo ture. Hawaasni hundi ragaadhaa fi dhageeffadha. Hawaasni Adaree, Guraagee, Arabaa, Somaalee kun hundi naannoo nuti itti dhalanne sana qabsoo Oromoo tan isaan የኦሮሞ ነፃ አውጪ ግንባር ጃኒቲ እቲ በኸይሰ በቀተን ማሊፍ እቲ በቀተን ደርገገይሲ ያፓ ጃኒ ደርጊን ሰርድቴ ደርገገይሲ ሰባፊ ሰብለሚዳ ጋፋ ደገለቲ ማሊፍ ኦሮሞ ቢራ በቀቴ ወሪ ኦሮሞ ኛቴ ጋፈስ ወሪ ኦሮሞ ኛቴ warra dargaggeessa ummata Oromoo bira baqate ajjeeseechu dhaabaa adda bilisummaa Oromoo yookaan immoo qabsoo Oromooti miti tan ummata san dargaggeessan cinaan ajjeefte cinaan dargiin ajjeesee warri baqate tokko achi keessa dhume maaliif dhume qabsoo tana warra keessa taa'ee laamsheessuu barbaadu irra dalageetu dargaggeessa sanis ajjeeseechu waan deemuuf isinii galtee dargaggeessa qabsoo Oromoo dhadheesse kan saba biraa hunda gaafa dargiidha kaan yappa jaanii barbaadan kaan waan biraa jaanii barbaadan dargaggeessi kun qabsoo Oromoo dheessan warri qabsoo Oromoo tana keessa jiru dargaggeessa san cinaan gatu maaliif warreen arra qabsoo Oromoo laamseesse kana jechuudha warreen arra qabsoo Oromoo laamseesse gingilchaan adda baase jechuudha qabsoon Oromoo nama isa dheessin ajjeeftu nama isa dheessan hiitu ni barsiifti malee akkas tanaafuu gingilchaan qabsoo Oromoo arra dirree baatee jechuudha warreen arra biyya keessa galee waa saroobbatu Oromoo gurguru isinis hin dhiisu isinis hin dhiisu abbaa fedhallee fuula dura hin dhiisu namni haqa isaatii falmu namni hagan takka haqa isaan sharafne haqa sabaa fi sablammiitiis hin sharafu quba qabaadhaa tuni dhaamsa bikkallee namni isinii qabu namni mirga keessanii billee falmu nama mirga isaatii falmu namni luxluxxeen ugguta akka achi deemu saba isaa gurguru isin gurguruun laaftu isin yoo bikka harkate tanaafuu qabsoon Oromoo saba biraatiif wanni isin qabdu gingilchaan qabsoo Oromoodha saba biraa akka isin ammattu gingilchaan qabsoo Oromoodha saba Oromoo gurguru akka firaachi baaftu gingilchaan qabsoo Oromoodha sabuma Oromoo kan ta'e kan uummata Oromoo gurguru akka achi baaftu arra saaxil baatee jirti jechuun hundi tanaafuu saba kiyya saba Oromoo saba biraa hammadda badii balleessullee irra kutaaf maaliif dubbiin isaanii tiifi dubbiin teenya takkaa miti obboleessa kee yoo dhoytee fi nama biraa yoo dhoyte obboleessa kee hin ta'in ka saba biraa yoo dhoyte araaramni wal qixaa miti kun obboleessa kee si araaramu baatuuma ammoo alagaa dhayin alagaa firraa eegi alagaa akka jabaa firraa eegi firraa eeguu tana barsiisi akka ati firraa eegdu sittiin hojiidhaan isa agarsiisi tana jennee dhaamsa tana dhaamsa dhaammanna obboleeyyan kiyyaa Oromoon harka bal'aa qabdii gabrummaa keessattuu sabaa fi sablammii takkaan xuune Oromiyaa keessa malee bikka biraa bikki ati itti gurgurattee irraa sirraa bitan hin jiru warreen amma kana xarraq juuqun nama naggada taa'u namatti hin dhiifne zarraaf warri juuqun warra daggata taa'u namatti hin dhiifne Oromoon gara laafti Oromoon reesistii miti Oromoon naggaddee sirraa bittee si gurguratti ummata Oromoon ta'in beekaa an dhugaan jechuu jira reesistii Oromoo warri jettan Oromoon reesistii miti Oromoon sirraa bittee si gurgurti ni beeytan namni saba Oromiyaa keessa sabni biraa
sabni ati Oromoon ta'in ka Oromiyaa keessa jirtu ummanni Oromoo sirraa bitee akkasi gurguru harka dhibbarraa dhibbatti ansiimuun barbaachisu ni beeytaa jechuudha. Eenyu gurgurataa if beeytaa jechuudha. Tanaafuu ummata Oromoo irraa waan gaarii malee waan hamtuu kan qabneen asirra dhaamsa isinii dabarsaa jechuudha. Ummata Oromootiin namni reessitti jiru ummata dubbii dachaa haasa'u jechuudha. Dubbii kijibaa opposite dubbii garagalchaa haasa'u jibbansa Oromoo irraa qabu. Nuti ka Oromoo irraa jibbansa qabus jaalalaan misaan moona jaalalaan mo'aa jirra. Rabbiin addunyaa tanarratti jaalala Oromoodhaaf kennuu keessa heddummeesseeti xiyyitiin duniyaa tanarratti Oromoo irra roobte saba tokko irratti roobne. Dhufaa dabraan mootummaan dhufaa dabraan xiyyitii Oromoon fixuudhaaf bitata. Oomisha xiyyitiin san hundi ummatuma Oromoo fixaa turte. Garuu akkuma xiyyitiin hedduu sanitti Oromoon heddummaachaa dhufte hin dhumne. Namni dhufu hundi Oromoo fixa. Nama biraatiif bira meenyu fixa mootummaan dhuftu hundi Oromoo fixi. Oromoo fixi. Oromoon numa heddummaatti. Sabni Oromoon ta'in heddummachuuf rakkata. Ammoo Oromoon hedduudha bilisoomuuf rakkatti jechuudha. Abbaa biyyaa ta'uuf haqa namaa saamuuf miti. Rabbiin Oromoo barakeessuu irratti heddummeessuu irratti muujizaa addaati. Muujizaa sabni Itoophiyaa keessa jiru hundi ni taana jee dadhabirraa tokko quba qabaadha. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin. Namuu akka Oromoo kanatti silaa heddummaanne jeeti qajeela. Rabbirraayi. Rabbiin nama heddummeessa. Yoo akka fixuutiif yoo akka xiqqeessu mootummaan dhuftuu hunda guunii fi aangoo qabatte Oromoo tana xiqqeessuu irratti sagantaa baafatti. Ajjeesuu, hidhuu, biyyaa baasuu, kun hundi immoo maal ta'e? Daranuutuma Oromoo heddummeesse Rabbiin dandeettii isaatiin. Akka sabni Oromoo dhumu kana sabni biraa silaa dhumanii dhume yookaan ajandaatti baafatanii akka saba Oromoo fixan kanatti saba biraa osoo fixanii sabni biraa hin jiraatu ta'a ni dhuma. Akkasii tunis muujizaa Rabbiitiin jaan niin dadhabe itti yaadeetiin itti rafee akkatti isaan Oromoo fixanii fi mootummaan dhufaa dabraan akkatti Oromoo fixu akkatti sagantaa Oromootti xiqqeessan ogguu pilaan dhawatan. Sanuma keessa Oromoon ammaas nume heddummaachuu ogguu wal ilaaleen antun dalagaa Rabbiiti jee keessaa ba'e. Ani akkatti uummanni biraa namni biraa akkatti ilaaluun beeku akkanaan jaa tanaafuu tanaas sabni Oromoon ta'in qoomatee san banadhaa Oromoo wajjin nagayaan jiraatan Oromoon saba biraatis ni jaalatti. Amma bar ganaa nuun bilisoomne osoo hin bilisoomne isin hin jenna waan feetanis ta'a. Ammoo ummata Oromoo irratti dhagaan darbinaa. Ummata Oromoo ta'ee kan deemee diinaa wajjin yookaan immoo akka ummanni Oromoo bilisoomne godhu ummata Oromoo fixaa jiru kana ni beeytan. Jalan deeminaa Oromoon bilisoomuun ooltu very soon qabsoon Oromoo sadarkaa ammaan irra geesse kana ilaaltanii gartan hamileen cabsinaa isin jenna. Tanaafuu tatalaat sirraa bu'ee Oromoo tiyya ani mee sheer godhaa. Sheeris godha dhugaadha. Oromooti mee jidduutti ajandaa kiyya jidduun seenaa obboleeyyan keenya kan Suudi Arabiyaatti hidhamanii hidhaa jiranii rakkachaa jiran. Rabbii guddaan isin cinaa dhaabbatu. Rabbiin qabsoo teenya cinaa dhaabbachuu jiru isin cinaa isaa dhaabbatu. Rabbiin qabsoo teenya cinaa dhaabbachuu jira. Rabbiin qabsoo teenya cinaa dhaabbachuu jira. Heddummina kana Rabbiin nu kanne Rabbiin isin cinaa dhaabbatu obboleeyyan kiyya kanneen mana hidhaa jirtan kanneen mana hidhaa owwasan keessatti azabamaa jirtan qabsooteen nyaatu waan sanis furmaata ta'a. Rabbiin isin cinaa dhaabbatu isin irraanfanne wanni garaa nu gubee halkanii guyyaa qabsoo Oromoo tanatti
qabsoo mirga abbaa biyyummaa godhachuu qabna jennee kanatti halkanii guyyaa ceenuuf rakkuma akka isin irra dhuftee tana rakkuma amma akka biyya jirtu tana rakkoo biyya keessatti ilmaan Oromoo qabatteetu biyya ambaa keessatti isin qabate biyya silaa islaamaa keessatti isin qabate waa islaamummaan akkamma ummanni isin godhu kana waa naman gootu islaamummaan waa naman miitu Suud Arabiyaan taa ilmaan Oromootii fi ilmaan Oromoon ta'in akkana miitetun Rabbiin ammoo numa agarsiisa ammoo biyya san biyya Kaabaan jirtu waan arrabsinu ammoo bulchiinsa sii namoota isii biyya Rabbiin faarsee biyya Rasuulli du'aa godhee fi faarse waan arrabsu arraba kiyya kanan silaa waan hin juunumaan beeka amantitii jaannaan kannine biyya ilmaan Oromoo akkana azabdee mootummaa Itoophiyaa mootummaa nama nyaattu tanaa wajji harka walitti hidhattee kijibaan ilmaan Oromoo keessaafuu ilmaan Oromoo namootan Oromoon ta'in hunda takka takkaan keessaa guuranii namootan Oromoon ta'in ka Oromoo jaalatuu fi Oromoo achi keessatti yookaan immoo saba biraa saba dantaa irraa hin qabne sabuma Oromoon ta'in kanuma Itoophiyaadhaa ka dantaa irraa hin qabne Oromoo azabaa jiran jechuudha. Obboleeyyan kiyya Oromoo bichaa miti kan irraa dubbachaa jiru isinis ammumaan ilmaan Aadam ja'a addaan isin hin baafne mootummaa Itoophiyaa tanaa Oromoo irratti hundaa'ee jira Oromoo tana fixuuf ni beeytan Suud Arabiyaa keessatti warreen miidhamtan Oromoo bichaa miti dhugaadha ammoo gaddaafaa Oromootii fi bilisummaa barbaada Oromootu isinillee dhayeen isiniin jennaa jechuudha kuni amma yoo isinii galuu baalte fuula dura isinii galti ammoo isiniifiifuu mana hidhaa keessa jirtan warri mana hidhaa keessa jiru Rabbii isinii kadhanna qabsoon nuti goonu bikka hundatti oriinee mootummaa harka lafa jalaatiin mootummaa Suudiitii wajjin akkanatti isin cinqitu tana roraasu jirraa jechuudha halkanii guyyaa bikka hunda ceenee wanni isin irraanfanneetii miti waan takka bofa mataa dhawan qabsoo mataa dhawu jirra waan dandeenyutti bofni eegee irraa muraa bultu eegee dhawittu hin du'u mataa dhawita mataan rakkoo ta'isanii abiyyiin achirraa ka'uudha mootummaan nama nyaattu kun achirraa ka'u biyya teessan keessatti akka fedhanii jiraachuu dandeessan mootummaan nagaa achi keessa uumamte ummanni kun ummata maal balleesse naa kannaa yookaan immoo maaliif itin jee gaafachuu danda'a kun ammoo isinit dira wanni halkanii guyyaa maraannuuf mootummaan obboleeyyan keenya ilmaan keenya bikka biraan miitu keessaafuu Suud Arabiyaa yaa obboleeyyan kiyya kanneen Suud Arabiyaa jirtan isinin irraanfanne Oromoon isinin irraanfanne Oromoon halkanii guyyaa garaan nu belbala waan mataan dhawamuu qaba rakkoon arra isinirra dhufte tun dhugaadha kawaa balleessee fi kawaan balleessin ni jira dilla tuuta nama kumaata mammaniidhaa keessatti akkasi kaanii yoo gaafa Hitler taate malee duniyaa tana keessatti mootummaan Suudii ilmaan Oromootii fi jaalatamtoota Oromootii fi kan Oromoon ta'in hunda wal keessatti biyya Itoophiyaati jettee walitti irra guddaan uummata Oromooti akkasitti kaan onneen cittee du'u ijoolleen xixiqqoon akkas du'u arrallee achi keessatti namni keenya mulluqtee kaan fayyaa dhabee kaan namaa ala ta'ee kaan hafuurri ciccitee taa'u tana seenaaf katabannaa ammoo qabsoo itti jirra qabsoon mootummaan tudhachii ka'u qofa ka isinilleen furmaata duniyaa tana irratti hirkattan biitii hurriyyaa xalayaa hurriyyaa namaan kanane hundi kafeete nama gooti osoonii fi arran biitii biraa arra mootummaa kana jibbu baatte
bikka biraattis akkasuma isin godhanii quba qabaadha. Keeniyattis Ijiptittis akkasuma isin godhanii quba qabaadha. Osoo fi mootummaa Itoophiyaa tanaa wajji hariiroo qabaatanii wanni takka gartee isaan jidduu wanni gaariin jiraatte bobbaa nagayni isaan jidduu jiraate isin hin dhiisanii beekaa. Suudi Arabiyaa bichaa miti. Maaliif mootummaan tun mootummaa bikka biraa naannawaa mootummaa biraa tan ollaasii hundaan walit jinnaa'u tanaatu isinillee Keeniyaa fi Ijipti kana keessatti nijaa isin baase. Dhugaa biitti namaa biyya namaati wanni ja'an ibsani. Biitti silaa nagayaa biyya dur abaaboon teenyaa fi amantii fi maaliin arrabsaa turan. Biyya Faranjii biyya Awurooppaa ja'anii biyya sanii arra nagaya rakkate. Biyya Awurooppaa fi Ameerikaa maarree goota jinni goota farda dhiitaa maarree taateeti ka islaamummaan hin jirtu amantiin hin jirtu akkuma beeyladaa wal keessa yaataa maarree ja'anii akkasii waa ganna gansan kijibaa jechuudha. Kijiba biyya saniitu arra biyya amantiin itti kabajamtu biyya dur arrabsaa turan san biyya amantiin itti kabajamtu biyya amantiin itti nagayaa taate Jummaa keessa gaddee nagayaan masgida kee jaarrattee nagayaan khutbaa kee nagayaan keessa goote charchii kee jaarrattee bara Oromoonis charchii bar kanuma charchiin Ameerikaa kana keessa jiru isteeta keessaafuu Minisootaa kana keessa every block jiru Oromoonis charchii mataasii qabdii bar jaarrattee. Look Oromoon masgida mataasii jaarrattee qabdii bar arraan tana Minisootaa tana keessa alhamdulillah ni wallaalde gizee gargari alhamdulillah Oromoon ni wallaalde akka islaamaattis taanan akka kiristaanaattis taanan akka waaqeffataattis taanan Oromoon masgidaas ni qabdi charchiis ni qabdi kamataasii ka Oromoo masgidni kanabbiiti kan tajaajilu Oromoo itiif jaarratte masgida biraa bee keessa dheetee Oromoon ni tajaajila jechuun dandeessu abbaa tajaajilu qabdi rabbii gaditti masgida rabbii masgidni kan rabbiiti kan nama iyyuu itti salaatee du'aa itti godhatee masgida rabbii keessa taa'ee masgida rabbii beekee deema keessa ammoo masgida rabbii san ta'u ka tajaajilu eenyu abbicha waan san sababaaf jaaree jechuudha. Oromoonis akkas jaarratte Minisootaa keessa sabni hin jirre yoo jira alhamdulillahi rabbil aalamiin irra masgida sadii jira. Masgida gurguddaa saba biraarra gurguddaa qabu beekama saba Minisootaa kana keessa jiru keessa masgida Minisootaa kana keessa jiru keessa masgidni gurguddaan masgida Oromooti sadeenu alhamdulillahi rabbil aalamiin Allahu akbar. Gaafa dura amad diidam dura gaafa biyya tana dura dhufne masgiduma duratti sagannu masgida Arabaatii fi masgidan gurraacha biyya tana masgidan adda addaa kan saba adda addaa ka Somaalee kana sagadaa turre masgida sana guulaalle alhamdulillah jenneetti faarsaa turre san faarsinee fi arra rabbiin faarsaa turre akka Oromootti akka Islaamaatti faarsaa alhamdulillah jennee keessa sagadaa turre masgida isaanii masgida Arabaatii fi ka Somaaleetii fi kan gurraacha biyya tana Islaama gurraacha biyya tana rabbiin duuba kasan daranii sanii olii Oromoodhaa kanne tanaafuu alhamdulillah jaa masgidni ka rabbiiti ammoo ka tajaajilu Oromoodhaa masgida Minisootaa keessa jiru keessa masgidni sadeenuu gurguddaan masgida Oromooti alhamdulillah rabbil aalamiin. Tanaafuu Oromooti qabsoon akkasii tan sabaa fi sablammiitis akkasittiin irraa bu'aa tan biraa tan sadeessaa yoo dadhabuu baattan ittiin fufaa yoo dadhabdan ammoo takka takka barreessaa yoo dadhabdan hin dhiisaa waa'ee obboleeyyan keenya kan shamarraniitii fi liideroota shamarran keenyaa fi liideroota keenya gurguddaa fi liideroota keenya kan shamarranii maaliif mataa walii qabachuu didanii akka gartee warra qabsoo mataa ifii godhee amatuma tokko dura gabroomee amatuma tokko keessa bilisoome kan akka isaanii maan taane
TDF fi TPLF maaliif akka isaanii taane jarri walitti aaranis gizee lolan bika takkaa lolan uumaa Oromoo tana keessatti maal rakkoon tuni mee nin dubbadamu yooni fi raayin dubbadamu dadhabdanii nin dhiisa akka waan dadhabdanii na fakkaata sheerii sin goone irraan tana nin beeku mee yoo dubbadhu jettan takka takka naa barreessaa dubbadhu jettan irraa dubbadhu yoo jettan takka takka naa barreessaa namoota gargarii dadhabee jira komentii sin argu yoo dubbadhu jettan takka takka naa barreessaa takka takka naa barreessaa irraa dubbadhu jettan takka takka mee barreessi irraa dubbadhu jettan maaliif dhaabni ijaaramuu ta'e maaliif shamarran keenyaaf liidaroonni shamarran keenyaa maaliif jiranii liidaroonni keenyaa maaliif jiranii maaltu nu barbaachisaa maali rakkinni keenya maaltu rakkina kana fide waan irraa beekuuf information arkadde irra guddaa waan arkee fi waan kiyya kan itti da'u ni takkata harka dhibbarraa harka tokko moo harka lama gizeen information arkadde malee gabbeen dubbadhu nin dhiise akka duru sigale information gaarii waan irraa dubbachuu qaban gizee dubbadhu naan jaan namni gabbee dubbadhaa jechuudha akka duru information ma guurradhee arra dubbachuun qaba jee akka dursanitti arra dubbachuun qaba jee qubaati dubbachuu no jechuun kiyya nin dubbadhaa ifiif nin dubbadha jee akka dursanitti puusif hin godhu hanqaan ajandaa harkadhee aboo bika sannu dubbadhu hanga naan jaanu akkasiin eegale tanaafin tutturaas jechuu mee takka takkitti san barreessanii karaa biraatiin darbee dhiifama barreessanii takka takka waa'ee kana ajandaa kana irraa dubbadhaa lama lama juu lama juu noo jechuu takka takka juu dubbadhu jechuu taa'e hurry up 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 alaabaa Oromoo tanagaa fedhagaa wanni sababa biraan ta'enis hayye 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 irraa dubbannaa galatoomaa fayyaa ta'e galatoomaa wooma xiqqoo takka irraa dubbanna wooma xiqqoo takkaan irraa dubbadha yoo dandeessan sheer godha wooma xiqqoo takkaan irraa dubbadha waa'ee tanarraa nin dubbadha obboleeyyan kiyya hayyoottan keenya warreen bikka lamatti adda ba'an hayyoottan keenya qulqulluu sabbuuntota gaarii fi hayyoottan namalee maan namalee hin taane warra jiru sana jechuun hayyoottan keenya hayyoottan biraatiin maaliin adda namuu namalee ja'a namalee arraan tana sadarkaa qabsoon Oromoo irra jirtu kanarratti hayyoottan keenya barsilaa hayyoottan waa'ee daggalaa tana qofa irratti irkaa'ee waa godhu heeraa fi seera baafannaa fi heeraa fi seera hegeree kan itti bilisoomnu tumannee baafanna jaanii wal ceequun barbaachisaa miti yoo humna qabaatte looyara tokkootu heeraa fi seera biyyattiin bulchitu looyara tokko si barreessa dhugattuun siif hima yoo dhugaa san taate warreen qabsoo Oromootti akkam beeynetti qabsoo Oromoo laamsiisaa jirtan tun ilaal qabxiin yookaan immoo dubbiin tun dubbii akka malee jabduuti qabadhaa dubbii tana arraan tana namni bikka jiru waa jaaruu dhiise waan kiyya kanaatu qabsoo keessatti bu'aa qaba jedhee waa jaaruu dhiise jaarmayni ati humna hin qabne sii godhu takka illee akka hin jirre ragaa arraan tana agarree jirraa jechuudha. Gootawwan keenya hidhaa jira. Gootawwan keenya akkaataa hidhaatti jiran laali.
warreen maqaa Itoophiyaatiin deeman maqaa Itoophiyaatiin deeman jalqaba durirraa eegalii goobanaa daachirraa eegalii ni yaadame inni nu kan ummata gootummaa isaatiin ilmaan Oromoo jeesee Itoophiyaa jaare miliki hojji inni nu isaaniin du'e. Eegas booda namni Itoophiyaa tana jaaruu irratti sadarkaa tokkoffatti Oromoo keessaa Jeneraal Taaddasaa Birruu namni ga'u hin jiru. Jabeessuu irratti inni nu isaaniin yaadame. Garuu wanni maayii irratti wanni tolche gootummaa isaa jalaa deebi'ee qabsoo malee nu baabtu jechuun waan addaa dalagee jechuudha. Waan addaa dalagee galamsoo kana keessatti keessaafuu beekaati akka afaan alagaatti afaan Amaaraatti qoma Israa'inyaa akka jaaniin sanitti hidhaa dhaabbataa hidhanii galamsoo keessatti waan inni dalagaa ture qabsoo Oromootiif waan inni godhaa ture akkaataa inni itti qabsoo godhaa ture seenaan ni yaadatti jechuudha. Gootaa olii namni isa harka silaa garaa qabsoo karaa maalii deema gara inni waan inni dhiisisan ittiin deebi'u jechuudha. Waan inni nu dhiise silaa ittiin deebi'u. Tamaayyii gootaa olii dhufee jechuumas isa booda goonni keenya Jawaar Mohaammed lafaa fuudhe waa'ee qabsoo Itoophiyaa tana mee Dr. Mararaa Guddinaati hojji. Waa'ee qabsoo Itoophiyaatti amannee waa'ee Itoophiyaa tana sabaaf sablammiin keessatti waa'ee farquu tana Jawaar Mohaammed lafaa fuudhe jechuudha. Bikka inni irra jiru laala jechuudha. Laali bikka inni irra jiru. Steppiin Itoophiyaan itti ilmaan hooggantoota keenya nyaatta. Laali irra Jawaar Mohaammed bikka inni jiru. Namni Jawaar Mohaammed irratti sabaaf sablammiif tola hin jiru Itoophiyaa keessatti. Akka Oromoof qabsoo Oromoof godhaa ammoo Oromoo daran sabni inni toleef sabaaf sablammiidha jechuudha. Oromoo daran Oromoo isaa takka galaanaa ifitti asiyaasee akka Oromoon dhageessu soo beeku ammoo saba biraa Oromoo irraa hijaan kafalinaa jee irraachi dhoorkee jechuudha. Oromoo fakkiif gaafa qeeroodhaa magaalaa Adaree Biyyootii fi Dirree Dhawaa qeeroo akka jirutti tawarra hijaa kafalachuun silaa irratti akka shari'aattis akka rabbiittis nama si jeese hajjeesuu nama si madeessuu nama si kabaluun dirqamaati hin kabalinaa nama kaleessa isin hin kabalinaa arra dhiisaa gootawwan keenyaa fi qabsoo teenya tana laalaa dhiisaa abbootiin teenya kana nun barsiifne jee qeeroo irraa dhoorkee jechuudha. Kijibaa miti tunni beeyta. Kanaafuu Oromoo hooggantoonni keenya kun takka takkaan akka nyaadhamee jira. Hooggantoonni keenya qabxii yookaan ijoo dubbiitti jarratti hin deebi'a. Maaliif takka ta'uu didanii garagara yaa'anidha. Arraan tan silaa bikki isaan qabeeffatanii dagalee ta'anii fi deeman qabsoo gaaraati qabsoo jaalmarrooti. Arra silaa beekan kawaa qabu ka beeku hayyuun hundi nam bikki inni itti mooraa qabsoo Oromoo tanatti utubuu qaba jechuudha. As yaa'anii dhaaba biraa ijaaranii dhaaba hegeree qabsoon Oromoo akkaataatti biyyatti bulchitu jaarraa waan biyya tana keessa deemuun laallee garra. Kun hundi fudhataman qabu. Qabsuma Oromooti laamseessa ibbooda oofa malee qabsoo Oromoollee akka isin bilisoomsitu akka isin bilisoomtu dhoorku. Bilisoomsuu hin dhoorkuu hin danda'u. Itti hun dhiyaatu garuu immoo qabee harkisa. Warri bilisummaa Oromoo qabee harkisu. Tolaan dalaga jechaa hayyoota keenya jechuudha. Sadarkaa warri kaleessa diina keenya daggalaggalee Ameerikaa irraa daggalaggalee waraana isaanii barsiisee ijoollee isaanii barsiisee mootummaa Abiyyi shororkeessee TDF itti ijaaree TPLF irraa TDF ijaarratanii biyya alaarraa galanii dagalee ijoollee isaaniitti ta'anii humna ta'anii biyya rooraasu jiran kana keessatti keenya biyya alaa keessa taa'ee ammas waan biraas ijaara. Dhaaba haygare akkatti Oromaan itti bulisoomtu. Kana yoo biitti addunyaa Oromiyaa maal qabdan jaan heeraa fi seeratti hin bilisoomnu heeraa fi seera mootummaa biyyatti hin bulchinu kana tuman.
Aboo maal naa odeesstan? You guys, are you crazy? What are you talking about? Are you crazy? Qawwee hin qabdu. Humna hin qabdu. Nama humna qabu. Nama mootummaan arraan tana mootummaan akkatti nama humna qabu nama qawwee qabu nama biyya qabachuu danda'utu heeraa fi seera baafata. Heeraa fi seera baafachuu nama dhibdu. Within 1 days. Humna horuudha. Akkas dubbisan godhuudha. Nama jabeessuudha dheeyxee akkatti ta'e tarsimoo waan qabdu ummataa kannu. Kana malee kan biraa suuta. Waan silaa godhuu qabun dhiifneeti waan godhuu hin qabne goonaa jechuudha. Oromoon maali jirti beeytu? Oromoon maali jirra beeytu? Obboleeyyan kiyya dhageeffadhaa mee tana. Maqmaaqsuma namuu beeku. Irraan deebisa. Garuu gizee dhageeffatte dubbii teenya tanaa wajji walitti deema ni mi'aawa. Maqmaaqsuma namuu beeku. Oromoon maali jirra guddaa? Warri mana kana waa heeraa fi seera katabnee yookaan immoo dhaaba biraa ijaarree waa goona juu kan. Qabsoo Oromoo dura dhaabbachuu isaanii akka beekanii itti himaa asirra dhaabbadde. Ammoo qabsoodhaaf dagalee taanaa jechaa jiran. Garuu qabsoo Oromoo dura dhaabbachaa jirtaa dhageeffadhu. Maqmaaqsi kun Oromoon waan waliin jechaa jirtummoo dhageeffadhaa. Maqmaaqsa namuu beeku. Gurbaadhaan jaraatu maal waliin jeeseetan. Hoolaa bitee fidee qalee eegee yookaan duma si obaasaa jeen hin binne hoolaa san beeki. Hoolaa biteetiin qalee dumasaa yookaan eegee dumasaa beeysee si obaasaa yookaan immoo eegee isaa san akkanuma shaashaa godhee ibidda irratti si nyaachisee kaanis beeysee si obaasaa jeen. Nan obaaftu siin obaasaa dawa sii qabaa nan obaaftu siin obaasa nan obaaftu siin obaasa jarri wal seene nan obaaftu siin obaasa wal seenee waldaa darkiise waldaan mace wal lole wal tume amma maalirra wal tuman jettame mee maalirra wal lolan maalirra wal tumanii jetta eegeen san hoolaan san hin bitamne eegeen san hin dhufne hin dhuuyne siin obaasoma jeen akkanaa jechu gaafa kaanii amata dura dhaabbotiin Oromoo parsantii 25 bar dubbii tanaa wal fakkaatti parsantii 25 harkannaa nuti kaan jee badeemma karaa kutee dhabame jechuudha kaan parsantii 40 harkannaa kaan parsantii maarree Oromiyaa sanuun harkanne dubbii dumaa tana dubbii keegee tana gaafattiin engadda ta'anii waa'ee parsantii irratti parsantii 25 maqaa isaatuun dhawgaa namni garii jaalatu jira nama akkana nama Oromoo gabroomsee dheengaddaas Oromoo fite nama akkana nama akka Jawaar Mohaammed kana fa'aa kanneen kana fa'aa jaalatu jira Oromoo ta'e an surri akkamii nama Jawaar Mohaammed dura dhaabbatee nama Jawaar Mohaammed nyaate nama jaalatu jira Oromoo ta'e abbaleessa kiyya. I don't know. Ati Oromoodha garuu nama Jawaar Mohaammed nyaate tuqaa isaan feetu nama Jawaar Mohaammed nyaate nyaattuudha darbu qilee darbu parsantii 25 je'ee kaan parsantii maarra je'ee wal ceeqaa turanii jechuudha warri parsantii hangannaa kan taa'ee ceeqaa ture san amma abbootii garaa ta'anii hafanii jechuudha warra abiyyiin ergatoo kan warri abbootii garaa warra mootummaa jala deemu warra haqa Oromoo san jala deemu bar abiyyi bar mootummaa tan yoo deeggalee akka qabaate wayyaa bar dubbiin dumaa dubbiin eegee hoolaa qaleetiin dumasaa beeysee si obaasaa san idaa amma Oromoo keessaan dhumne ammallee itti jirti. Wannummaan isaan heeraa fi seera baafnee maarree goona ja'an maali? Lafaa hin qabanii bilisoomne jaa'anii kara
hoolaa biteetiin qalee dumasaa beeysee si obaasan nan obaaftu siin obaasa nan obaaftu hoolaan sanuun jiru ni sin beeysine akkasii jechuu tanaafuu nuti arra qilleensa irratti heeraa fi seera baafnee addunyaa waan nu gaafattu goone yoo jenne ummata gowwaa ummata gowwaa ummata waa takkan beene taanee hafne jechuu ummanni aylii qabu ni lolata huni humneeffata mootummaa ilmaan oromoo fixxu mootummaa qawweenisii doorkibsona caccabsa bikka sanii kaasa gaafas booda heeraa fi seera haasawa bar humna sirra godhataniiti heeraa fi seeraa mi waan biraa gubbaasi gakkannaa jiranii wayyaaneen akkas beeyti TDF akkas beeyti oromoon ammoo takkas beeytu tan gaara nu jirtu qofaa jechuu tan biyya alaa tana keessa jirtu cinaan warri gargaaru jiran harki cinaan dhuga harki cinaan maali jira ammallee qabsoo qawweetti dhamannuu fi ammallee qabsoo qawweetti dhamannuu fi ammallee heeraa fi seera baafnee Ameerikaa dura yaanee karabaattaa uffannee Ameerikaa dura yaanee yookaan immoo heeraa fi seera kana agarsiifannee Oromiyaa san akkatti bulchinu mirgatti dhooyinaa warra jiru jiraachuu inuman dalagu kun inuman dalagu daal qabsoo jara TDF fi qabsoo jara kaleessa diina keenyaarra mootummaa tana akka godhaa jiran hiriira ba'uu irrattis laal waan fardii waan jabduu dalaganii harka dhibbarraa harka 80 focus diina firraa dha'uu irratti godhaniiti harka 20 advocacy laabii advocacy hiriira ba'uu 20% isaanin nurra bahaa jiran mallee hiriiraas 20% hiriiraa fi advocacy fi laabii bitatanii waa hunda qotti qophaa'anii harka 20 harki 80 akkuma qawween ari'aman sanitti qawweedhaan dhadha godhanii diinni tokkolleen namu gurra kara isaanii deebisee haasawu ati nu kan beeyne akkam beeynetti waa'ee isaanii irraa haasawaa jirra maaltu waan isaanii nu haasawsiisa waan humnaan dhaban san humnaan deeffataniif irraa haasawaa jirra yoo humnaan waan dhabde humnaan deeffatte afaan sirraa haasawu nuusu afaan hundi sirraa haasawu afaan addunyaa afaan alagaa afaan diina keetii hundi sirraa haasawu waan humnaan dhabde humnaan yoo deeffatte waan yoo humnaan sardamte humnaan yoo firraa dhoorkite hundi sirraa haasawu xiqqaa guddaan diinni kee hundi sirraa haasawu kanaafuu hayyoota keenya warreen qabsoon qawweedha humaan hungootu jettan wake up warreen qabsoo oromoodhaa tan daggalaa godhamaa jirtu heeraa fi seera itti baafnee nuti tan keessatti qooda godhanna jettan achi dhaqaa qooda fudhadhaa waan godhamu san irratti hirkadhaa deeggaraa miseensataa achi hin nukkoottaa laayinii qabadhaa achi keessaan abbaa achi keessatti titaa achi keessaan oofa akka diinni keenya godhaa jiru godha kanaa ala biyyuma alaa tana keessa osoo kaalichi deemuu osoo kanan parsantii 25 harkadhaa parsantii 25 harkadhaa kan eegee hoolaa biteetiin qalee duuma si obaasa dubbiin teenya tana taateefti hoolaan sanuun jiru ni sin qalle ni sin dhuune achichi wallolteetuma achumaa gadi baxxaq jetta osoo ni fi oromiyaan qabne parsantii hanganaa hin bulchaan parsantii 25 hin bulchaa ammaaree hin bulchaa parsantii san hin jirtu cinaan kutee abbaa garaa ta'e cinaan gootawwan maneedhaa kutan akkasi dubbii akkasii tanuu keessaan dhabamneen godhina dubbii jaalmarroon itti jiru parsantii 25 fi parsantii maarree keessan jiru dubbiin jaalmarroon itti jiru 100% humnaan fudhatamne humnaan biyya teenya harkanna kanuu hojii haasa'uu fedhu ni dhufa heeraa fi seera biyya teenya irratti ittiin bulchinu sirna gadaa qabna dhumatte heeraa fi seerri ati naatumtu hin jiru heeraa fi seera sirna gadaa kan walqixxummaa kan Ameerikaan ittiin bultu qabna kana ala hin jiru hin jiru oromoo wal burjaajeessuu angofeeta ammaan jaalmarroo bira angofeeta qabsoo oromoo keessatti idaame angofeeta ammaan sossoisa godhe kara hundaan akkuma jarri TDF godhaa jiru Ameerikaa irraa galee
ati isaanii gadi kan biyyaalaa keessa jiru including me an qabsoon fedha an oromiyaan akka bilisoomtuun fedha aangoon fedha warri aangoo feetanitti himaa jira yoon aangoo barbaade yoon oromoo tana liid godhuu barbaade achi dhaquun qaba isaanitti idaamuun qaba waan isaan godhan san waan waraanni godhu san waraana ta'uun qaba achi keessaan miseensa taatee achi keessaan jabaattee waan san godhuu qabda achi keessaan aangoonis bikka dandeetutti sii kennamuu qabdi beekaa taata ammaan itti hidhame dullachaa dardaran jiin umriin tija kuttan jiin dandeetii waan sii kennamtuu jira ida'ami akkaataa oromoon itti jabaattuu barbaadde kanagaa kana keessatti liidarshiippii guddoon fudhadhee deemaa liidarshiippii guddoon fudhadhee deemaa yoo jette karaanin kanuma karaa biraatiin akkanumattiin biyyaalaa tana keessatti shaawura seenee beeka kiyyaatti liidarshiippummaas barbaadaa nu kuni qabsoon nu barsiise na dhiigammadaan na barsiise gootaa olii nama kaayoo jaarraa abbaa gadaatii fi kaayoo elemoo qilxuu gurraan dhagayaa guddate akkamii qawween malee including na dhiigammadaa elemoo qilxuu qawwee malee jaarraa abbaa gadaa qawwee malee waaqoo guutuu qawwee malee kan dura qawweedhaan xarasa wanni dha'ee hin jirtu xayyaara dha'ee nu garsiise waaqoo guutuu rabbi rahmataa godhuufi waan ummanni kun beeke hin wallaalina waan ummanni kun isin gorse lafatti hin darbina waan ummanni kun amata dila kana dura ama 60 ama 50 dura beeke arra sadarkaa teknooloojiin asii fi asii waa si barsiistu keessatti waan wallaalin abba sadarkaa abbootiin teenya qawwee malee nun baaftu jettee humnaan malee nun baaftu jettee dhumte keessatti ati waan isaanii darbitee lama wallaalin abba gidaar moroyta I hope qabsoon humnaa hojji karaamaan jirmaa hojjette oromoon jirmi san maali qawweedha ani taniin ajaa'ibu qawwummaan oromoo tanaaf summii taate oromummaanuu qawween oromoon qawwee hidhachuun qabdu rabbiin kitaaba keessatti nutti himne silaa ni dhiifna annin dhiifsa silaa angaba kiyyaan oromoo atiis hadiisa keessatti rabbiin siime qawween hidhatinii siin jeeti ta qawwee tana dhiisaa ni jettaan eeni himna silaa qawwee hidhachuu tana rabbiitu nu sallaxee qawwee hidhatinaa qawween hidhatte azaaba seentaa waan rabbiin je'eef jecha qawween hidhatinii oromoon ni jenna silaatti himna akkas jennee hadiisa keessattis hin agarre amantii kiristaanaa keessattis baayibila keessa hin jiru qawween hidhatinaan silaa warri baayibilaa ni hima ummata oromoo isin baayibilaatu rabbiitu qawwee hin hidhatinaa isiniin jee qawwee tan hidhatinaa jedhanii dhiisaa jedhaniiti akkasitti itti dhoorkan amantii waaqeeffataa keessatti hin jirtu waaqeeffataan there is no God except one God waaqeeffataan sani there is no God except one God rabbii tokkicha malee rabbiin biraan jiru kadachii fi samii tana uume waaqeeffataan keenya sana jechuu ka rabbi malee waan biraatti hin amanne maali wanni biraa nabiyyootatti hin amananii jechuu waaqeeffataan rabbii tokkicha amana haa galatoomu rabbii tokkichatti amanu nutis rabbiin ni amanna amantiin islaamaa fi amantiin kiristaanaa wanni waaqeeffataan itti adda goote nabiyyootatti amanu kanuma garaagarummaan hin jirtu garaagarummaan biraan jiru tan duraa fardiin duraa amma waa hundarra rabbii tokkichatti amanu God is great rabbiin guddaadha rabbiin tokko akkanaa jennaa jechuu tana keessatti gaa
amantiin sadeenuu qawween hidhatinaa nuun jenne yaa obboleeyyan kiyya warra Itoophiyaa jiru warra qawwee hiikadhaaf yookaan qawwee malee nagayaan barbaannee kanuma wanna jiru arra booda amantiinis nuun himne akkas jettee. Sabni biraa hiikkatu sabni xixiqqaa fi guddaan hundi saba biraatiif halaali. Oromoodhaaf ammoo haraami. Yaa warra qabsoo yaa warra qawwee ilmaan Oromootiif haraam godhe. Tanaafu warreen biyya alaa keessa jirru wanni nuti godhuu qabnu hiriira haga dandeenyutti dagalee qabsoo Oromoo tangalaa kanaafuu dubbii tiyya osoo hin fidne duratti mata duree dubbii tiyyaa taniin isinii eegale tamaayyiitiin godhe tamaayyii tana shamarran keenya yoo dargaggeessi keenya yookaan immoo yoo onii fi dhiirti teenya mataa walii qabachuudhaaf dhabde akka liideraatti arra isin bikka hunda keessatti booti isinii ta'a bikka tana ni dadhabne bikka tana na joon ollu janneeti waa hunda keessatti puus isin godhaa jira. Isinoo maaliif mataa walitti hin qabanne mataa walitti maan qabanne shamarran keenya liidaroonni keenya shamarran liidaroonni keenya mataa walii qabadhaas change something new waan takka yes please bring something new yes just wallahi bring something new for our struggle waan takka haaree gabbaasa mataa walii qabadhaa isinis akka isaaniin ta'ina. Hooggantoonni keenya wal suufa diina irratti waliin suufu kunis halaala taa'ee anaa beeka ja'a kaanis halaala taa'ee anaa beeka ja'a kunis waa ijaara asiiqa har'a namni beeka jee Oromoon ani beeka jette tajaalmarroon gargaara Oromoon ani beeka jette hojuun ani beeka jee tajaalmarroo cinaan dhaabbanne kan Oromoon gargaarre ani akkaan jee dubbadhuun beeku isin shamarran keenya mee warri onnee jabduu akka dhiiraa daranii qabdan warreen gara laafinsa kaawwanii qabdan warri namaaf laafuudhaaf garaa laafuudhaaf uumaa namaa keessaa uumaa hawaa yaa uumaa hawaa tan garaadhaaf namaaf gara namaa laafuuf garaa namaa laafuuf beekamtu tan qabsoo siiguu harkattee jabeessitee jabaattee garaa jabaattu tanarra qabsutti idamte yaa uumaa hawaa yaa shamarran keenya mee mataa walii qabadhaa waan takka ajaa'iba fida isinummaanuu mataa walii qabadhaa waan ajaa'ibaa takka fida liidaroonni keessaafuu mee bikka fagoo biraan dhaqinaa biyya alaa keessa warri jirtan maqaa isin dha'uun barbaachisu ni beektan waan hin deemuuf liidaroonni ummata Oromoo dura dhaabbatee dubbatu akka siyaasaattis akka biraattis akka Oromoodhaaf warri waa dubbatu kun isinuu ka wal quba qabdan natti hin fakkaattu isinis qilleensi hooggantoota keenya kan dhiiraa dhawe akka isin hin dhoowine ammoo caayaan san isinirran bahin please yoo dandeessan isinuu godhaame mee isinuu godhaa shamarran keenya liidaroonni keenya warreen jirtan karaa dhiirti teenya deemtee ittiin qabsoo teenya suutatti oofte hin deemina liidaroonni keenya mee mataa walii qabadhaa kottaa waan haaraa takkaan kottaa create something new waan qabsoo teenya tanaaf tola waan jarattiin dhiirti teenya tan namuu karaa goota keessa taa'ee kan bikka biraa taa'ee waan biraa godhu kunis isinirraa yeree baratu mee godha osoo yaannuu mataan nu baga jechuudha godha isin cinaa jirra communitiin Oromoodhaa tan North America keessa jirtan addunyaa jirtan akkuma wal dubbistan kana wal dubbisa laal ammaan tana communitiin Oromoodhaa tan North America keessa jirtu qunnamtiin amma walii godhaa jirtu bareeda including community Minnesota irraa eegali waan bareeda godhaa jiran shamarran keenya liidarri
community Minnesota ammaan tana waan bareedaa godhaa jiran yaa isaani shamarran imma liidarri itti gaafatamtuu community Minnesota jarri itti aantuunis itti gaafatamtuunis shamarran uumawaati shamarran keenya jechuudha bikka hundattuu leadershipii warri qabdan warreen bikka hundaa qabdan hundi keessanuu shamarran keenya mataa walii qabadhaame waan takka uumaa mee nu gammachiisaa qabsoo Oromoo tana mee takka qabsoo Oromoo takka mee utubaa jabdu tokkan gabbaa gama naan dadhabamte gama waraanaatiin akka ajaabaatti jirti gama biyya North America fi addunyaa tana keessa warri jiran ammoo suuta deemaa jiranii mee isin waan ajaa'ibaa takkan kottaan akka nama tokkotti dhaamsa kiyyaa jechuudha godhaa waan laaftuudhani gootanii walitti hin gaarrifatinaa isin waan garaa laaftaniif jecha isin warri imma qabsoodhaaf garaa jabaattan garaallee walitti hin jabaattan akka dhiiraatti dhiirti teenya haga garaa walitti jabaannu haga onnee walitti jabaannu diina irratti hin jabaannu silaa haga onnee walitti jabaannu takka diina irra jabaanne qaata karaan keenya qaata silaa bilisummaa teenyatti dheeyne tun ifa tanaafuu asuma irratti hin bu'aa jummaa gaarii isinin jaa waan na dhageeffattaniifis galatooma ka isinitti tolee sheer godhaa ka isinitti hin tolin dhiisaa akkanumaan isinin jaa ammoo hooggantoota keenya hidhaa baasuuf yoo qabsooyne bicha tana beekaa yoo qabsooyne bicha animma asirratti hooggantoota keenya tuquu miti warreen takka takka warree waa barreessitan be careful kan diina kan waan nuti imma qabsoo nuti goonu kana dura dhaabbatu waan fedhe barreessuu danda'a ammoo ati kannaa fi ati akka bilisoomtu jaalan kan warri nu bilisoomsu daggala jira warreen nu bilisoomsu warra daggala san deeggaruu qabu warra utubaa ta'uuf qabu jennetti amannu waan biraan barreessin abbaa kiyya qabsoo ta'eef irraan balleessin namni na jibbitu waan Oromoos bu'aa qaba taanaan duran balleessin namni kun hundi guuna asirra baheen akkaan arrafamu kana jibbu akkan babbee galuu kiyya jibbu gizena bahee dubbadhu gowwaadha kana arrabsuu jira gowwoomi bikka san ana na jibbitaa akka biraan na jibbitaa mirga keeti irrumaaf qabu waan na jibbituuf san malee waan hawaasaa walii qabna naati ati kana jibbu ka babbee galuutu yan feene ka silaa duniyaa tanarra deemuu yan feene suma wajjiniin Oromiyaa walii qaba suma kana jibbu kana wajji abba ilmi namaa ilma namaati tanaafuu waan in Oromoof haasa'u kara biraatti hin fudhatin parsanaalii hin fudhatin wanni karaa parsaanaaliitti na jibbitu waan in parsanaalii kophaatti godhu ta Oromooti ala godhu sanqee qoodaa keessaan fudhatin na jibbi mirga qabda sittiin himu jira akkana nu gorsan akka abaaboon teenyetti nu gorseetu kana tanaafuu Oromootiyya kana jibbuu fi kana jaalatu jidduu isinin jaaladha rabbiin bilisummaa teenya tanaa fidu obboleeyyan kiyya waan takkaan asirratti isinii dhaaman malee dhugaadha arra masgida keessatti illee du'aa'ii gooneef obboleettii teenya Aaliyaa Ibraahim Shankoor qabsooytu haadha Oromoo obboleettii teenya Aaliyaa Ibraahim Shankooriif bikka jirtanitti du'aa'ii godhaa ni dhukkuba rabbi haafiyyu namni dhukkubsateef hin du'u namni dhukkubsachuu baateefis doon oolu ni duuna namayyuu bikka kalee jiru arran jiru